YouTuberiin beekamaa Obsaa Teeknoo sammuun isaa tuqame jechuun haasa'amaa jira yookaan gabaafamee jira. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Isootiyaa. Nagaan keenya kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jecha guyyaa har'aa kana odeeffannoo wayitawaa gurra isin buusuuf dhufnee jira jechuudha. Akkuma beektan baay'een keessan YouTube irratti Obsaa Teeknoo har'a guyyaa har'aa kana namoonni garaa kan dubbachaa jiran Obsaa Teeknoo yeroo ammaa kana maraateera jechuudhaan yookaan immoo sammuun isaa tuqamee daandii irra deemaa jira kan jedhu dubbatamaa jira. Waa'ee kana waa'ee isaa waan tokko isiniif nan hima. Turtiin keessan hanga xumuraatti ta'u turtii gaarii. Obsaa Teeknoo jechuun eenyudha? Obsaa Teeknoo jechuun YouTube irratti hordoftoota hedduu kan qabu, hordoftoota 153 ol YouTube irratti waggoota 4 keessatti nama horatedha jechuudha. YouTube irratti beekumsa yookaan barumsoota garaa isiniif qoodaa ture, akkasumas social media garaa irratti akkaataa itti fayyadamaa fi teeknikii fi tippii triikii garaa kan barsiisaa ture afaan Oromoodhaan kan jalqabaadha jechuudha Obsaa Teeknoo jechuun. Akkasumas irratti haakiiwwan garaa YouTube achirratti YouTube mataa isaa irratti barsiiseera. Odeeffannoowwan garaa waggaa tokko asitti yookaan waggaa lama asitti achirratti gad lakkisaa ture jechuudha. Odeeffannoowwan garaa yeroo ammaa kana hordoftoota 153 ol kan horatedha. Akkasumas irratti Facebook irrattis hordoftoota 88 ol ni qaba jechuudha. Obsaa Teeknoo yeroo ammaa kana daandii irra maraatee deemaa jira jechuudhaan Harargeetti gabaafamee jira. Yeroo kun hedduu baay'ee tokko kan nama gaddisiisudha jechuudha. Sababiin isaas YouTube irratti torban tokko dura YouTube irratti viidiyoo gad lakkisee ture. Kana jechuun YouTube irra torban tokko dura tureera jechuudha. Facebook irrattis guyyoota 8 dura waa post godhe yookaan share godhee ture. Kana jechuun ifa osoo arginu ifa dhabnee jechuudha. Kabajamtootaaf hordoftoota tokko hundumti keessan akka dubbatamaa jiruttis anis kan isiniif dhaamu bakka jirtanitti akkasin mucaa kanaa fi kadhatan kabajaan isin gaafadha jechuudha. Mucaa kana jechuun baay'ee hedduu tokko kan jaallatamudha jechuudha. Andireetii yeroo hedduu hojiin hojjechuuf gaafachaa kan hin turedha. Akkasumas irratti waa'ee aappii kanaan dura gaafan barsiisaa ture yookaan barumsa appilikeeshinii gaafan barsiisaa ture. Akka hojiin hojjennuuf irratti gaafachaan ture. Mucaa seeraan na keessummeessee hojiin hojjenna jedhee natti haasaa turedha jechuudha. Mucaan kun mucaa gaariidha. Hundumti keessan akkasin amantaa keessaniin kadhannaa gootaniifis kabajaan isin gaafadha jechuudha. Odeeffannoo wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaatti turteen saniin jedha. Hanga xumuraatti na waliin turuudhaan dhaggeeffachuu keessanii fi